ijoollee haaraa biyyarraa dhuftan waan kana dhageeffadhaa. Keessaanuu Suudi Arabiyaa keessaanuu jechuudha. Jalqaba irratti shaayii danfifattee lafa keettee itti deebitee hin dhugin. Bishaan garuuraadhaan bishaan banamee lafa keettee itti deebitee hin dhugin. 2 nyaata kan kee qopheeffattee jalirraas waamtee itti deebitee hin nyaatin. Miknaatum ijoollee baay'ee bishaan amma fakkeenyaaf atirraa dhugdee lafa keettaa qorichas adda nazazu argitanii qorichas adda nazazu ofis hin beeksifne ta'e sa'aatii 1 sa'aatii 2 akkasii keessa buusanii fi akkasitti gudeetu jiranii jechuudha. Akkasitti maallaqa gurgurachuu jiranii jechuudha. Suudiin akka duraaniitii miti bal'aatee jirti. Biyya Arabaa kamuu yoo jiraattanii ijoolleen biyya Arabaa kamuu jiraadha. Biyya kamuu keessa dalagii bishaan lafa keettee kaatee bantee lafa keettee itti deebitee hin dhugin. Shaayii danfifattee jalirraas waamtee hojjetti deebitee hin dhugin. Siisteemaan fayyadamaa. Akkuma viidiyoo argaa jirtanii viidiyoo kana dhageessanii jirtan. Obboloota koo keessattuu Saudi Arabiyaa jirtan akkasuma biyyoota garaagaraa irra jirtan Saudi Arabiyaa qofa osoo hin taane biyyoota garaagaraa warroonni jirtan hundi keessaniyyuu adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo guddaa godhaa waan kana irratti dhugaadha. Wanta kanaa kun baay'ee deemaa jira ijoollee keenya dararaa jiru. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isin illee bakka nagaa taatan bakka naa jiraatan isin jecha. Egaa hordoftoota kee warroonni immoo chaanaala kee afaaraa taatan subscribe gochuudhaan maamila keenya ta'a. Horta aartanis galatoomaa ulfaadhaa isin jedha. Maal qabattee dhuftee jechuun keessaniyyuu. Alwaan qabadhee dhufee dhugaa dubbachuu fi akkuma obboleettiin keenya gorsa wayii nu kennite irratti ijoolleen keenya yeroo baay'ee kan dararamaa jiran wantoota akkanaa kanaan kan gudeedamaa jiran wantoota akkanaa kanaan dabamee jedhaan akkasuma immoo waan adda addaa nyaachisuun qoricha adda addaa nyaachisuun ijoollee keenya kan ajjeesaa jiran as keessatti jechuudha biyya Arabaa keessatti jechuudha. Biyyatuma hundarra jira Saudi Arabiyaa qofa osoo hin taane biyyatuma hundarra jira wanta kanaaf jechuudha. Kanaaf immoo irraa sadhaasin jechuu barbaada. Adaraa keessanii yeroo nyaata nyaattanis nyaata keessan irraa kaatanii itti isaanii akkasiin jala deebi'anii waan biraa gochuu jedhe. Hin ka'inaa nyaata keessa hin ka'inaa. Nyaachaan jiraa jedhin bakka waan fiddee afiddu. Dhugaa waaqaa yoo keessattuu manni keessa sin hin taane ta'e manni sun sin hin taane taanaan dafiitii ofirraa iyyadhu. Manni sun sin hin taane taanaan nyaata kee yeroo hunda nyaattu irraa kaatee hin deemu. Yeruma san godhu yeruma san nyaadhu. Bishaan kee yeruma san dhugi kanaan boodatti deebitee hin dhugin. Shaayii kee yeroo san irraa osoo hin ka'in dhugi kanaan boodatti hin deebi'ee irraa kaattaan ganna qiyyan biraa hojjetadhu. Maaliif beektanii akkuma isheen jettu wanti kun waan baay'eedha. Miciyyoon takkaallee akkuma naan jette anaanuma jetteerti shaayii keessatti waan biraa naa godhanii maallaan jette miciyyoon takka akkuma ammas hin jiran shaayii keessatti waan xinaa kennite jette nan dide jette beekadhee san dide jette wanta akkanaa kana gisee wayii viidiyoo hojjeteen ture ta'een beeku malee chaanaala kana ta'e chaanaala kana irratti ta'een beeku hojjeteen ture jechuudha. Wanti kun yeroo baay'ee deddeebi'aa jira. Adaraa keessan obboloota kun ishee mana madaamii jirtu ishee of jijjiiruuf kaayyoodhaa biyyaa baata. Adaraa keessan of eeggadhaa. Wantoota akkanaa kanarraa of eeggadhaa. Ijoollee dhugaa rabbi ijoolleen bishaanitti naqanii namaa kennu. Akkasuma immoo yeroo waa bananii isinii kennan hin fudhatina. Yeroo nyaatallee alaa isinii bitanii nyaata alaa kanatti hin baay'isinaa namni ijoolleen akka isaanii nyaata alaa jaallatanii jiraachuu danda'a. Garuu ittiin dhiyaatina wanta san dhugaa sanii jalatti dhiyaatee lubbuu kee barbaadadhu. Amma akkuma miciyyoon jettu kan qorichi nyaachisanii kan gudeedaa jira meeqatu jira. Qorichi nyaachisanii akka ishiin mana sanii maraattu meeqa jira. Qorichi nyaachisanii akka ishiin damoo san gaafanne meeqatu jira. Qorichi nyaachisanii akka ishiin waa himachuu hin dandeenye meeqatu jira. Qorichi nyaachisanii akka ishiin rafne kan taasisan meeqatu jira. Qorichi nyaachisanii akka ishiin maatii ishii yaadan kan gochaa jira meeqatu jira. Kanaaf rakkina hedduudha dararaa hedduudha kan nurra gahaa jiru. Kanaaf of eeggannoo cimsaa. Sirriitti of eeggadha. Nu barbaachisa of eeggannoo anaaf si barbaachisa of eeggannoo. Sirriitti jechuudha ishee mana madaamii jirtu. Nuti kan baaneef kaayyoodhaaf. Kanaaf ijoollee keessanii yookiin hiriyoottan keessanii sheerii gochuun dagatinaa viidiyoo kanaa agartan jechuudha. Of eeggannoo godhaa. Of eeggannoo keessan akkaan isin gorsu isa kanaadha. Ijoollee yeroo baay'ee kan shawwadamanii karaa intaanetti waan intaanetti kan goran isa kanaadhaan dogongora keessa seenanii waan intaane keessa seenu jechuudha. Sammuu isaanillee kan dhabaa jiran. Akka sammuu dhabamu kan taasisaa jiru meeqatu jira. Dhugaa waaqa sinti ijoolleen keenya keessatti sammuu dhabanii maraatan meeqatu jira. Qoricha kennuufiif. Akkasuma kiniinota garaagaraa yeroo mataa sin dhukkube yookiin wanti dhukkubeef sin jedhani kiniinii sii kennu. Kiniinii san gaafa sii kennanii
adaraa keessan kiniinii isa itti fayyadamina. Yoo manni kee kan mana nama waan akkasiin qabne yoo ta'e malee si ajjeesuudhaaf yookiin si waan biraa gochuudhaaf kiniinii hin taane si kennitti si maraachuudhaaf jechuudha. Kanaaf kiniinota akkasii kan irraa fudhatanii nyaatan ofii keessanii yoo deemtanii mana yaalaa dhattanii mana yaalaa sana isinii kennan malee kan isaan itti laajaa guuranii yookiin kilaasa isaa itti guuranii isinii kennan ittiin galinaa isin jedha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisa wanta akkanaa kanarraa isin jechuu barbaada lubbuu teessan baraaruu barbaada yeroo baay'ee jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa gara waan dhugudan tokko irratti waan nyaatan tokko irratti waan akka shaayii minamna kana danfistanii akkasuma waan isaan isinii kennan wantoota qoricha garagaraa kanneen asiirota garagaraa yoo kan banamaa ta'u ta'e hin dhugina. Asiirri sii kennuu danda'u cimaa jechuudha. Gaafa isaan sii kennanii yoo banamaa ta'e hin dhugin yoo hin banamne ta'e malee bishaanuma bishaanii kana yoo banamaa ta'e hin dhugin yoo hin banamne ta'e malee. Waan koo kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa keessattuu ijoolleen haarawaa dhuftan irraa keessan ijoolleen haarawaa dhuftan baay'eetu jira. Ijoollee baay'eenis immoo komentii alatti maaloo rakkannee waan akkasii rakkachaa jirraa rakkina guddaa keessan jira jettanii ijoollee akkasitti jettan kana wanta isinii dhaamu liinkii yuutuubii kiyyaa liinkii tuktukii yookiin immoo feesbuukaa teelegiraamii yuutuubii jala isinii ka'a. Viidiyoo san jala dhattanii yeroo viidiyoo san laaltan viidiyoo san jalaan gara wannaa jedhattanii achi jalaa baafachuu achiin dhattanii adii na gaafattanii achiin na dubbisuu dandeessan ijoolleen na dubbisi jettan jechuudha. Yeroo baay'ee lakkoofsa irratti lakkoofsa na irraanfadhaane maaliif kennu baay'ee na irraanfadha jechuudha. Kanaaf warri na barbaadanii warri akkasitti kana wannoo liinkii achi jala isinii ka'a liinkii san qabattanii achiin dhuftanii keessa na dubbisuu dandeessanii jechuudha. Adii immoo isiniif hin deebisa rakkoo jiru isin jira. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyo sinaa eegu waaqayyo nu haa eegu waaqayyo kan nagaa nu baase nagaan biyya keenyatti nu haa galchu maatiin keenya waggaa dheeraa nu dhoobatanii biyyi keenya illee nu dhoobatte bara biyyi keenya nu dhoobatte dhugaa waaqayyo biyyi keenya illee nu dhoobatte jechuudha. Kanaaf sirriitti of eeggannoo gochuu qabna of eeggadhaa isin jechuu barbaada akka kootti obboleewwan koo hundi keessanii waaqayyo isiniif yaa ta'uu isin haa tiksuu inni harka isinirraa haa qabatu isin jedha obboloota koo nuti akkatti baanu beekna malee akkatti galuu beeknu inni humna isaa ta'ee kooluu isaa qabatee nu haa tiksu maaliif nuti of eegnee hin dandeenye waaqayyotu nu eega garuu immoo of gochuu hin qabnu yeroo hundumaa of yaadadha akka bakka of eeggannoo godhaa qaamannoo keessa of eeggadha. Ana malguma akkuma jedhan bishaan kana raawwan deebiin nuku garuu miyaman waan akkasii illee sallee qabu gadi naqa garuu waan akkasii illee qabu jechuun ani yoo ijoollee irraa dhudhin jedha malee bakka waan akkasii kanallee shakkuu bittanii garuu manni kee waan akkasii nama akkasiitti illee mati bakka isumaafuu illee yookiin namni dhugan jedha gadi naqa akkuma san shaayillee jaalal bakka lafa godhe isaan kuma itti naalaa badan jedha bakka gadi naqa addisii lafa ana akkas godha waan tokko yoo irraa deemtan nyaachaa jiraatte taanan irraan ka'e nyaachaa hin jira jedhanii yoo dhugaa jiraatte immoo waan dhugdu san dhiisiti bakka yoo gannaqiitii kan biraa daffadhu shaayis barbaadde yoo bunas barbaadde yeroo san daffadhu yeroo san dhugi yookiin immoo galii kilaasikeetti dhugiitii biraa deemu yeroo raftu fa'a. Inni akkasiin jedha kaa kuni wasa kooti adaraa keessan of eeggadhaa waaqayyoon sinaa eegu waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu nagaan biyya ormaatti nu haa galchu jireenyi biyya ormaa waan isheen nu goone hin qabdu akkasuma ijoollee keenya sagalee ta'u hin dagatinaa isin jedha isin jaalladha isin kabajaa hunda keessan hanga viidiyoo biraa ta'utti deebichi viidiyoo makanaan turtii gaarii isin jedha isin jaalladha hunda keessan galatooma baay'ee isin jaalladha dhugaa rabbii jecha isiniif hin qabu.